presents Sports Entertainment. Kan jedhu Maaliif abbaan kee saayintistiidhaayi. maaliif jedhu Sis bareedduu kana maqaas bareedduu kana fuudhee si moggaase. bareeda jechaa jirta Eekaa guddaa galatamu dhugaa maali ani immoo maqaa kee kana siif jijjiiruuf hin jedhaa. maalitti immoo Siingilii koo osiin jechuufani. maalidha singil immoo Hello Fedo. Guyyaa deddeebistee naa bilbilaa turte amma immoo kaastu deddeebisee dawwallan. Beekaa kottu gadafi. Achuma keenya. Keenya tolee dhufe ishee. Tole. Burtisha deemi qoodha. reessa deemta anasti gattee moo Ay siingiliiti. Jarratti qoosaan hin jiru shii haadha. maal jechuudha inni eessa deemta Sin ree jaalladhaa bareedduu. Asuma na gattee moo? Sin jaalladhaa. hidheessa kan inni jiru ana waliin maaltu jireenya isaa abdii boruu sabaaf ta'u dhiisisee isa deemsisaa qilleensa irratti Fedo. Nagaadhaa. Nagaadha miti. Sirra kunoo. Deddeebisee dawwallaan immoo kaastu bilbila. Burtukaana koo faanamtu. Ati burtukaana duwwaa miti loomiyyuu nabdu. Loomii maal jettee hin dhangaggooti. Burtukaanoo kana mi'ootu maal? Miti. Ancamu garuu jireenya akkana maali kana. Saartammoo. Maali jaa. Maali yoo kanatti irraanfanne malee. Ani jedhame qabbaneessaa sumna. Maadhaan dhumnaani gaa silaa? Ani finni dhumnaani. Maal jettee? Innan jedhu. Anaafi qabbaneessituu kanaan ala qabdaayeeti. Qabbaneessituu jettee na yaadachiifte. Gidduu keenya galaatti baasuu gidduu keenya. Maal gaaffii qaban mootii? Nan baasa dhugaa nu gidduu galteetti. Yaadi. Waan inni jireenya kanaani. Waan adeemsisu. Waan adeemsisu miti. Jireenya akkanaa ammaate kanaani. Jireenya. Ancamuuree burtukaana koo loomii kochuun kun. Burtukaaniin deema mi'oofti? Maal godhu jetteeti aantee? Amma tokko dheengadda hiriyaan koo tokko. Arsenaaliif Liverpool taphatu poost goonaan. Koomentii irratti. Ameen jedhee naa barreessi. Harkaa wal makattedha. Atis akkuma sana ta'uun keen oolu. Garuu waan siingilii. Enesto jedhee namichi barsaa beeku. Jirtu. Noora. Nagaadha miti. Barsiisaa beeku. Atis dhugattee qabbaneessatti kaate moo maali? Aadaan akkanaa ammayyuu namni isin bira. Jaamboo lama fidii isaanii. Barsiisaadha jaamboo lama. Wayyaa. Qurxummii moo raacha garaa akkuma deeksisaa jiru? Fayyadamaa baraa. Amma wanti yaati jechaa jirtu kun naaf sagidduutti mul'ataa raare. Maqaan nu balleessaa jiru.
Kun Dhugaatii dhuguun jireenya kee dagachiisa. dhugii qabbanifadhu. Kaayyoo kee dagachiisa. Dhugeenis akka kanaati. Daqiiqaa tokkoof kaayyoo kee dagatte jechuun immoo maal akka nama godhu wal nama gaafachiisu. Gara fuulduraatti illee dhala keessan kan dhaalchisuu deemtu jechuudha. Itti yaadame waa maraaf nama deemu kooti. Maalli deemaa ta'i? Silaas waan kana fudhattu herrega Haa deemaa gaa. Hayi waan banta lafa makifa. Wayyaare Isheen deemtu akkas wayyaa maal barsiisaadha naan hin jenneet. barsiisaadha. Waajjira bishaanii galuu barbaade ta'uu noonu. Dhaqee kattumatti agar. Kattumatti agar hin jedhu. Garuu DNA hin darbaayi. Hin darba maanni immoo. Dur yeroo ijoollummaa kooti jechuudha. Faazariin isaa Ishee. silkii bitadhee maatii keenyaaf viidiyoon banadhee ture. Kokkoo ture iddoo kan harkaa. Silkii isa kam immoo. Wookingii tokko hin beeku. Isa iyyuu sana. Yaadatti Siyaana. yaadachiifti. Kibudha. Akkuma ta'e yaa bilbilichis. Hin doofnu akka jedhamu. Achiin bilbilicha. Nabiyyaan garuu maal jedhamu. Bilbilicha nama sirreessanii akkanatti maatii keetti agarsiistanii Ishee. gatti agarsiisan na gorsan jechuudha. Durba gowwaadha maatiin isaanii. Gowwaadha. Durum. Dhuguma namni. Deemuu ilaalla erga cufannu. Shalagaa. Kaffale. Kaffale. Keenya yeroo darbe introduction of accounting ilaalleerra. Today classes what is accounting kan jedhu ilaalla. Accounting is a language of business. Yeroo akkas jennu seerota biizinasii ittiin adeemsisuu dandeenyu, haalota poolisii ittiin biizinasii tokko gara fuulduraatti adeemsisuuf kan nu gargaarudha jechuudha. So shortly accounting is a system provide such give information, transaction events and naturally depend. Saatittiin geessetti qixxoof hin dawwalaga. Kaasi ka qixxoo. Keejuuliin qabbaneessa jedhama hin yeelloo. Anoo burtukaana koof hin dawwala. Ay fedhasa kaleessa maal akka godhe dagatee haala natti bilbila. Kun nama sabaa maatii isaatiifis sabaafis kan ta'u miti. Horiitu harka namaa irratti kufuunsaa hin oolu. Kana duukaa maltuu abiddatti na seensisee tuutaalu. Burtukaana koo atis hin diddee. Atis hin kaastu jechuudha. Deemi hafi atis na jala. Qabbaneessituu koo biran deemaan. Environmental which come together all living organism. Barsiisaa gaaffii qaba. Kan barataa accountingidha. Kan waa'ee baawolojii gosa jalisa waa'ee baawolojii qabatanii gaaffii itti kennanis ni gaafata. Gaaffii keessiif deebisuudhaaf gabaabaadhumatti dursaa waa'ee lubbuu keenyaaf bakka laachuu qabna. Maaliif fayyaa waan hin qabuuf dhaabadhee si barsiisaan jira. Inni lammataa deebisii ta'a jedhee yaadu barattoonni bara kana exit exaamii fudhatanii yeroo milkaa'uu qabanitti dursa waa'ee lubbuu isaaniif bakka laatu jechuudha. So understand about how to live kan jedhudha. Gaaffiin kee si deebi'eera natti fakkaata. Walumaa galatti barnoonni har'a qabnu kana fakkaata. Next class we have started basic of accounting.
Akkamii nagaa dhuftee barata? Gaagisa ni barsiisa. Nagaadha. Maaliif dhufte? Gama barsiisuun rakkoo adda addaa jira. Barsiisaan tokko tokko haalli isaatii qaba jedhee dhufannu gaafa dhufanii kilaasii galaanis immoo addaan kutanii tunu barsiisan nu bahu. Bakka dipaartimentii jiraa kennee beeksisa dipaartimentii biraa keessa galanii nu barsiisaa jiru. Rakkoo adda addaa kanaan nu mudataadhaan isitti hojjetu. Ishi haa ta'u sirreessina. Isin immoo deebi'aa gara dareetti galaa. Ishi filatoomaa ishi. Hello Fedo. Deddeebistee dawwalaa turte immoo. Eeyyee kaasiin iskeejuulii qabbaneessi. Haa ta'u dhufesh. Tole haa ta'u. Kitaaba. Agaa indi. Nagaadha. Jirra. Jirtaa. Haa? Jammartee moo hojii? Maali immoo maal taate? Siin dawwalan kaastuu burtaan hin kaastuu. Achi qabbaneessi taala. Qabbaneeffachuun nuyi. Na buggan. Ani iskeejuulii achi qabbaneessi immoo. Maal qabbaneessitan muyi? Amma qabbaneeffatu qaba. Qabbaneeffataa haasofne wayyu. Haa? Jirra kunoo. Fidii fi kaasee makanaa qabbaneeffatu. Qabbaneessitu dha. Gubataa isaan dhufe. Hello barsiisa. Hello. Nagaadha miti ammoo waan bahee bar kilaasiidha. Mee kottaa mee gama xiqqoo qabna gara biiroo kottaa. Haa ta'u baay'een fagaanne nan dhufaachi. Luka. Haa ta'u ishee. Amma dinta. Singilii dhiiftee sadii hin dandeenye. Manaajara keenya na dawwali. Maalidha? Gamaggammii qabna dafee. Aha, tasaanaani. Fudhadhu malatti. Nama dubbachiif jette. Dhugan dubbatu. Kaffalattee madeemta. Inni kaffattee deemta akkasitti hin jiru. Taatee dhuftee deemta. Rakkoon qabu ishee. Herregni keenya ni qaba. Fedo. Anda wala bakka yeroo ba'ushi. Numan qabbaneessa. Ishee dhimma irraa isin barbaadee fi haalli baruuf barsiisuu mana barumsaa keenya keessa jiru maal fakkaata? Dabalataan immoo imaammata mootummaan haaraa gubbaarraa gadi buuse akkamiin biiroo keenya keessatti hojiirra oolaa jira kan jedhu irratti akka mari'annee yaada wal jijjiirruufidha jechuudha. Kanaaf barsiisaa beekumaan mee gama keetiin maaltu jira? Yaada akkamii jira? Yaada nuu kaasi. Tole haalli baruuf barsiisuu imaammata haaraadhaan wal qabatu baay'ee gaariidha. Gama barataatiin illee haalli jiru baay'ee gaariidha jedhee yaada. Gama barsiisaatiinis akka barsiisaa tokkootti waan barsiisaa tokkorraa eegamu ga'ee keenya baachaa jira. Bu'aa isaa immoo gara fuulduraatti walumaan kan ilaallu ta'a. Kanaaf akkaataa galatooma. Mee barsiisa qixxaata mee itti fufi. Kuni waan waliin nama gaafachiisu hin qabu. Sirriitti itti gaafatamummaa keenya kan baataa jirru. Amma gaafatamummaa ba'uu keenya irra iyyuu dabalee barnoota dabalataa yeroo keenya aarsaa goonee kan kennaa jiru. Soo kanaaf haala kenna leenjii kana irratti waan amma kana teenyee walii nama qeeqsisuu hin qabu. Kanaaf sirriitti kan leenjii laataa jiru jechuudha. Kenna barnootaa kana irratti. Kanaaf kun wanta akka haaraatti wal nama gaafachiisu hin qabu jechuudha. Barbaade. Haa ta'u ragaan siin wal qabatee iyyanni nu bira jiru garuu ati sa'aatii tirfiirratti hojjechuu iyyuu miti daree dabalataas barsiisuu miti isuma sii kennamellee seeraan galtee akka barsiisaa hin jirredha. Kanaan dura yeroo tokko lama si gorsinee turre koree naamusaa biratti dhiyeessineerra infoo yooftaas eegaa turre. Haa ta'u garuu ati adaduma bulee ooluun naamusa keessaa bahaa. Maal seetanii asirratti? Dhaggeeffadhu dura. Naamusa keessaa bahaa fakkeenyummaa kee dhiisaa garantaanitti deemaa jirta. Kun immoo boroftaan waan hin taane sitti fidee dhufa. Yoo of fooyyessuun siif dhimma filannoo hin qabnedha jechuudha. Kanaaf kan nuti si gorsinu akka of fooyyestee amala kee sirreeffattee akkaataa duraatti fakkeenyummaan kee akka itti fufudha. Kanaaf araada tokko tokkollee akka qabdu gurraa qabna. Yoo mijate araada kanallee hir'istee jireenya kee boruuf itti yaaduun sirra jiraata jechuudha. Yoo hin taane garuu wanta dhufu
nu fudhatta riskiisa. Kanaaf isa qopheessuu sirra jiraata jechuudha. Karaa wanta illee otoo natti dhufuu baattanii gaariidha. Nu jireenya keessatti fudhatanii ofirraa bannee ittiin jiraataa jira. Kana barataa moo barsiisaa jenna? Rakkisaadha. Mee haa ta'u mee jabaadhaa sin. Ishi nagaan oolaa. Dhimmi isaa akeekkachiisa jalqabaa hubachiisuu ta'a. Neeshi. Anachiin qabbaneessaa sin asinatti qabbaneessitu. Gitu. Ayo, Akam. nagara Jirta. Mana timo gode. Saati timurraa facuu jalqabde. Miti Baana. bedelle jennee barreessanii laata sitti. Kanneen natti tolu Miti silaa qaba. ayi madaa magalladdaam. Maal gootammoo? Koni baana tanaan bitaan. Wantoota maal taate? Ati bakka wanta tirraas wal dubbisuu Saati malee timirraa fakkee waliin ooddalu isa bakkeetiin. maaltu ta'e? Simattanii nagarreen irratti. Maali nagarree maali? Yeroo darbe sirreeffama miindaa wayii gaafadhee qarshii. Samiin dabalame tuu amma tokko illee na affeerii affeerati amma natti himuu fide. Qoy hamaa akka qabdaa nafisiin qabu. Fudhattee dhufte yoo oolu. Maali hin turane? Enne jedhi. Yeroo darbe sirreeffama miindaa qarshii soddomii tokko naa dabalanii gaafadhee jennaan. Maali sabiti kan gaaffii natti ta'e immoo. Ishii. Naa kana keessa jira kan mudireedii barataa hojjetu jedhamee akeekkachiisni kun irratti maxxanee jira. Maxxanii. Eegaa. Haala kanaan anaa fi qabbaneessinu qorattis maxxansuun haftanusi. Jedhaa bakka nagaan naa wajjin. Gaaffii qabu. Deenu akkasuma yaayyuu eeyyeeni.